Gorsa jaalalaa shamarraniif qofa dhiironni ilaaluun dhorgaadha. Shamarran qofaa fi dhiirri ilaaluun dhorgaadha. Gorsa jaalalaati kun. Dhiirri bareedina fuula keessanii qofa hin ilaalu. Dandeettii uumamaa kan ittiin keessa keessan argu maayikirooskooppii of keessaa qaba. Yeroo dhiira wajjin wal barattan qabeenya maal qabda? Konkolaataadha moo mana jettanii hin gaafatina. Dhiirri tasumaa waan akkanaa waan hin jaalanneef jechuudha. Maallaqaaf na jaalatti isin jedha waan ta'eef. Dhiira miskiina qabeenya hin qabne kan dhugaadhaan isin jaalatu jaaladha. Isattu isin kabaja waan ta'eef. Kan inni hiyyoomes utuu waa'ee keessan yaaduuti malee osoo waa'ee keessan dhiise ni durooma innis. Yeroo gaa'ela keessanitti seentan dhiira keessan harka lamaan qabadhaa. Maaliif dhiirri qaloftee jirti? Yeroo inni gabbayee ol deebi'u balbalarra dhaabadhaatiin dheegaa. Yoo yeroon ganna ta'e waan ho'aa waan akka shaayii bunaa harkatti qabadhaa dheegaa. Yoo yeroon bona ta'e wantoota qoqorraa yoo dhabdan bishaan qorraa harkatti qabadhaa hulaarra dhaabadhaa dheegaa. Dhiironni waan nyaatamu caalaa waan dhugamu jaalata waan ta'eef. Yeroo inni dhufes yoo xinnaate maddii isaarra al shan dhungadhaa. Yeroo inni si waamus hin barbaachisu. Okoo, abdii koo, ebaluu koo, kookoo jedha waama. Yeeyee itti dabala. Isin yeroo waamtan maqaa isaa maddiitti jecha koo yookaan yee jettu itti eda'aatii waama. Fakkeenyaaf yoo maqaan isaa abdii ta'e abdiyyee jedhaani. Yoo maqaan isaa caalaa ta'e caaliyyee jedhaani. Yeroo suppermaarkeetii yookaan suuqa deemtan wantoota akka tishartii fi kan kana fakkaatan waan tokko bitaa fi gala. Yeroo isa waliin deemtan ta'ee yeroo kophaa deemtan dhiira biraa hin laalina. Mugaa yookaan dunuunfadhaa. Dhiirti nama biraa arguu keessa waan hin feeneef. Yeroo namni tokko feesbuukaan ta'ee messengeraan, instagraamaan ta'ee imoon wantoota tokkoon haay isiniin jedhe baay jedhaani. Ana malee nama biraa hin jaalattu jedhee gammada waan ta'eef jaarsi kee yookaan abbaa warraa kee yookaan jaalalleen kee yeroo hundaa seeqaa kolfaa malee hin aarinaa. Maaliif dhiirti dhimma nyaata keessan irraa hin qabu? Maal malee gammachuu fi seeqa kolfa keessan malee. Yeroo uffata isaa irratti xurii argitan fuudhaa miicaa fi yookaan nama miiccisiisaa fi yoo hin dandeenye jechuudha. Dhiirti mana urgaa fi bakka bareedu jaalata waan ta'eef yeroo hundaa mana keessan qulqulleessaa urgeessaa. Dhiiraa fi adurreen bakka ho'u jaalatu. Kanaafuu hin qorrisiisina. Dhiirti aarii hin jaalatu waan ta'eef hin aarsina. Kanaafuu wantoota inni jedhe hundumaa tole jedhaani. Yoo inni aaris yaa bareedaa koo maanna jalaa taate. Yoo ati hin jirre jireenyi koo dukkana jedhaanii. Buhaarsaa, taphachiisaa, kolfisiisaa. Yoo ati jirre jireenyi koo hin jiru jedhaatii gammachiisaanii. Yeroo hirribaa kaastanis suuta jedhaatii sagalee qal'oodhaan waama. Hittin iyyina. Waan rakkoon isin mudate itti fakkaate isin jalaa rifata waan ta'eef. Kanaafuu shamarran dhiirota keessan jajjabeessaa isiniin jedha. Sagantaa itti aanu irratti waa'ee dhiirarraa dhufnaa qophiin kenna. Kanarraa kanumaa isin jaalannaa like, subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Hanqina kenna jalatti xaqqalatt godhaatii nu barreessaa. Akkasuma isin jaalannaa torbaan gaarii, guyyaa gaarii, torbaan oftu wal gaara.